Bita mirga wamali nudibe jenni bita mirga kara sirri difne malif demna mogga Rabbi mo namuma kan sera jallise Waqamo namuma kan sera jallise Hati teenya takka maltu adda nu baase Hati teenya takka maltu adda nu baase Harki harka nyaatu Dina ofi male harki harkan hin lolu Dina ofi male nutu uftinise eenyutu nu chale Rabbi mo namuma kan sera jallise Waqa mo namuma kan sera jallise Hati teenya takka maltu adda nu baase Hati teenya takka maltu adda nu baase Haye diadame, welcome. Bagana gan duftani, thank you so much. Hasawa Obbo Hangasa Ibrahim Yohan missions manamari ummata Obbo Hangasa Ibrahim dengaddo godhe sanirrahi xiqqoo waajachuu barbaanna. Tokko isarraa akka gaarii waajachuu barbaanna. Maaliif dubbiin suni dubbii akkuma laaftutti laallee bira hunnoo miti. Maal keessaa buufannaa, maal keessaa argannaa, sanbal'inaan irraa dubbannaa. Namoonni karaa adda addatti waa hiikkataa jira. Namoonni probably waan tokko illee jedhuu ni danda'anii, amma wanni guddaan akkaataa inni itti dhufee waan san je'ee akkamit je'ee maaliif je'ee maaltu duuba jira eenyu duuba jira waan jedhu irraahi xiqqoo anis yaada mataa kiyyaa isinii dabarsuu fedha. Akka dhuunfatti akka nama tokkotti Hangasa Ibrahim irraa nam tokko harakkoo qabu hin jiru. Isas tahee abbaa fedhe warreen bilchiginna dabalamanirra rakkoo dhuunfaa akka dhuunfaa nama tokko rakkoo walirraa hin qabnu garuu ilaalcha walirraa rakkoo qabna jechuudha. Ilaalcha keenyaatu wal dhabe. Maaliif diina kana mootummaan kun diina ilmaan Oromooti jennee ganamaan lallabaa turre isaanii galuu isaaniiti wal dhabne malee yaadaan tokko yookaan akka dhuunfatti akka wanna rakkoo walirraa hin qabnu jechuudha. Amma dubbii keenya irratti dubbii haasawa inni godhe san waa hedduu dubbate Hangasan. Dubbachuu isaatiif dhugaa takka dubbatee jira haa galatoomu. Dhugaa namaa dhoorsuun gaarii miti. Dubbachuudhaaf ifannee osoo sila wanni sun shira wayii ergaa wayii xaxa wayiillee duuba jiraatte namni kun immoo akka dhuunfatti sodaa malee waan jiru babbaqeessuu isaatiif dhugaa takka waan inni dubbate saniif galata argachuu qaba. Especially waraana kana namni waraana kana ummata nagaa ficcisiisaa jiru waraana shanee ta dhugaa san osoo tahin waraana shanee ta Shimallis Abdiisaa faa jaarantu miskiina lafarraa fixaa jechuu isaa kana an hedduu jaaladhe yaada kana dabarsuu isaa. Galatoomi Hangasa Ibrahim dhugaa thank you so much. Maaliif ati waamuma feetee fuuje haruma feetee fuuje ati garuu ergaa kun namni nama fixaa jiru kun sila warra dhugaaf qabsaa'u yoo jiraatellee warra dhugaaf qabsaa'aa deemaa jiru kanallee irraa xareedee jechuudha. Dilii isaanii irraa haayixee jechuudha. Kun immoo hedduu dansaadha. Namoota fakkeenyaaf waraana bilisummaa Oromootiif waan haga arraa isaan afaan jaalmarroo irraa dhagahamurra
afaan miseensa mana maree tokkorraa dubbatamtee turre caalaa jechuudha. Maaliif arra Aljazeera, New York Times wanni hundi wal harkaa fuudhaa jira jechuudha. Gabaasaa jira. Miseensi mana maree namicha Mangaasaa Ibrahim Jahamu akkanatti dhumaatii kanaaf itti gaafatamaa mootummaa naannoo Oromiyaati jedhanii itti gabaasaa jira mootummaan miidiyaan addunyaa gurguddaan. Kanaaf immoo namni kun galata qabaa jechuudha. Dhugaadha waan tokko ilaalcha isaa jibbuu dandeenya. An amma gaafa abbootii gadaa karrayyuu dhumanillee as bahee dubbachuu isaa sun waan dansaadha. Garuu erga waan san ta'e waardiyaa kiyya na jala ajjeesanii je gurbaan eegu. Gurbaan eegu na jala ajjeesan ana dadhabnaanii je. Sunis dhugaadha. Dhugaa ta'uu ni mala dhugaadhallee ta'uu ni mala. Isin galee garuu immoo waan takka taniin isa akka nama tokkotti sodaa malee waan tokko malee akkasitti of kannee dhugaa jirtu babbaqeessuu isaatiif hedduu galatoonfamuu qabaa jechuudha. Amma asitti immoo namni daameej tahaa jiru eenyu? Asitti bakka tanatti xiqqoommoo bakki wal dhoytee jira asirratti. Sababni inni kana irratti isiniin jedhu dhugaadha. Namni Abiyyi Ahmadiitu Shimallis Abdiisaa harka qabee leenjifatee mootummaa naannoo Oromiyaa irra kaa'ee jechuudha. Arraan tana bulchaan mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa osoo hin taane Abiyyi Ahmad tana jala muraa beeka. Namni Oromiyaa bulchaa jiru Abiyyi Ahmad nutti fakkaata malee. Amma asirratti ergan kana isiniin jee maaliifin qurxummii gurguddaa fi qurxummii xixiqqoo isiniin jee probably isaan jidduu kiraakiin uumamuu danda'a. Erga aangoo qabatan Shimallis faan koree maali gurmuu jaarratanii gruppii jaarratanii humna baasanii daldalli inni jee sunis waan dhugaati waan jiraati waan nuti illee dhagahaa jirru jechuudha. So ammaan tanagaa qurxummiin gurguddoon lamaan tun tamtu tammoo hataadha amma dubbiin gabaabduu sani. Hangaasaan Ibrahim dhugaadha green light Abiyyi Ahmad irraa argatee sababni afaanuma isaatiin nun jee jechuudha. Amma booda anaaf hin yaadina. Amma viidiyoo isaa keessatti xiqqishoo bakki dogongorri jiru. Anaaf hin yaadina warra koofii diimtuutu na eegaa yookaan Republican Guardiin na eega jee ammas deebi'ee yoon du'e Shimallis itti gaafatamaa jee jechuun amma eegumsanii qabaa jechuudha Abiyyi Ahmad irraa. So Abiyyi Ahmad harka isaa kana qulqulleessuu barbaada jechuudha. Amma if qulqulleessuu barbaada. Ani harki kiyya dhiigarraa qulqulluudha. Ani waan hundarraa qulqulluudha. Waan amma dhumaatii Wallagga irra deemaa jiru kana namni gaggeessaa jiru Shimallis faadha jechuudha. Abiyyi nutti himu fadha. Karaa kamiin karaa hangaasaatiin nutti himee jira jechuudha. Immoo nuti akki jennu Abiyyi illee qulqulluu miti Shimallis illee qulqulluu miti. Amma haalli xiqqoo silaa wanni hangaasaan beektanii maraataan gizee waan takka dubbatu waan dhugaa hedduu keessaa argatta. Nama machaawee fi maraataan gizee gari dhugaa waa'ee keessa maka. Akkasimi Abiyyi Ahmad yoo hageema kana dalagu taate Abiyyi Ahmad yoo Shimallis Abdiisaa faa kararraa meessuuf maqaa balleessii maarree godhii san booda takka ajjeesii takka hidhan naqiin sun yoo dhuftu taate I think Abiyyi illee daameejiif godhee jira na fakkaata asirratti. Sababni isaa Abiyyi Ahmad Shimallis Abdiisaa jechuun tokko biyya san bulchaa jiru waan Abiyyi Ahmad hin beekne wanni Shimallis Abdiisaa godhu hin jiru kophaa. Lakki amma booda yoo sun taate immoo osoo Abiyyi quban qabne yoo Shimallis waan dila kana godhu taate sun dubbii biraatii jechuudha. Sidii galee? So kanaaf amma akka waan Abiyyi Ahmad qulqulluu waan takka harkisaa dhiigas hin qabne waan takka quban qabne miskiinuma Useef irraa deemaa jiru tokko fakkaatee picture godhuun suni sirrii miti. Abiyyi amma dhugumaan quban qabu waan takkallee Shimallisuma Abdiisaa baatu dhumaatii dilata na gaggeessaa waan jantunis no sirrii miti. Gootummaa keetiif sii qullinee jira Hangaasaa Ibrahim. Sodaa malee miseensa mana maree taatee waan kana as baatee ibsuu keetiif dhugaa akka nama tokkotti galata qabda. Akka nama tokkotti galata qabda. Ati illee waa malee daffarteen jettu waan kana yoo green lightiin qabaatiin atu jettee jirta. Amma warra koofii diimtuu na eegaa Republican Guardiin eega jettee fuu daammis
Abiy Ahmed irraa green light ni qabda eegumsa qabda jechuudha. Amma eenyu damage tahaadha jidduu sanatti amma nuti akka ija siyaasaatiin hoggaanaallu eenyutu damage tahaa hanga isaanis okkee dubbate akka nama tokkotti dubbatee jira. Akka nama miseensa mana maree tokkotti waan itti dhagahame dubbate waan yoo jaaniillee je'ee jira. Amma moo eenyu asitti damage tahaa jiru bilchiginnaadha. Whether we like it or not. Bilchiginnaa jechuun Shimallis Abdiisaa jechuudha. Bilchiginnaa jechuun Awwalu Abdii. Bilchiginnaa jechuun eenyu gurbaa kana itti gaafatamaa Oromiyaa bilchiginnaa damee kana eenyu maqaan isaa. Gurbaa inni booyyee gabaabaa fi booyyee guddaa maal karkarroo xiqqaa fi guddaa inni jeen kana maqaa isaa naa katabaa dhaan fadheeti. Fiqaaduu Tasammaa jechuudha. Fiqaaduu Tasammaa. Bilchiginnaa jechuun Abiy jechuudha. Jarri kun wal quban qabanii yoo jennee yookaan akka amma dura Shimallis Abdiisaa confuse goone yookaan confusion gooneeti if dura deemnaa jeessa yookaan taate suni dubbii biraatii jechuudha. Ammoo asirratti yoo dhugumaan qurxummiin bakka lamatti baate qurxummiin gurguddoon arraan tana meelaala Fiqaaduu Tasammaa qurxummii bahara goggoysuudhaaf qurxummii san fixuudhaaf bahara goggoysuu qabnaa jedhe. Arrammoo Hangaasaa Ibrahim thank you so much galatoomi dhuftee namticha qurxummii qabuudhaaf yookaan qurxummii goggoysuudhaaf bahara goggoysina jeessan namni waraana kana gobbaasaa jiru isa kana nuun jette. Kanaaf galata guddaa qabda. We appreciate you just for saying that because isaan kun amma dura ganamaan isin fixna ja'anii karoora baafatanii turan jechuudha. Fiqaaduu karoora baafatanii turan jechuudha. Karoora saniif immoo ragaan nama miseensa guddaa paarlaamaa keessa taa'u bilchiginnaa deeggaruu afaan isaatiin viidiyoo irratti illee arrallee nu himee jiru jechuudha. Sooka ummata keenya fixaa jiru Fiqaaduu Tasammaa Shimallis Abdiisaa faadha jechuudha. So Shimallis Abdiisaatii fi Fiqaaduu Tasammaatiif Abiy waliin beekanii hiidha our question. Wal quban qabanii egaa yoo wal quban qabaanne this is good. Yoo dhugumaan osoo Abiy quban qabaatin Shimallis Abdiisaatii fi Fiqaaduu Tasammaatiif qurxummiin gama Oromiyaa jirtu gurguddoon tun akkana lafarraa nama fixaa jirtu tun yoo dhugumaan Abiyyiin adda bahanii jiraatan taate so dhaabni bilchiginnaa bakki islaa kooriin inni ni qabu yoo tokko jara kana jara Oromiyaa irra jiru kana kanaafuu kiraa godhee jira jechuudha bilchiginnaan bakka tanatti. So asirratti ergaa hedduu agarraa jirra jechuudha. Lakki jarri yoo wajji jiraate ifumaa farqee fiitiin Abiyyiin jara kana takka mana hidhaa naquu barbaade takka kararraa isaan maysuu barbaade takka hidhuu barbaade yoo gama Hangaasaatiin itti dubbatu taate maqaa isaanii xureessee isaan kana fuudhee kaasu taate okay qurxummiin guddaan qurxummii lammaffaa nyaachuuf deemaa jechuudha. Takka weelii takka shaarkiin nyaachuuf deemaa jechuudha. Amma immoo lakki yoo isaan kanaas hin xuine taate Abiy harkuma isaatiin daameejiif godhaa jira jechuudha. Harkuma isaatiin kiraakiif godhaa jira jechuudha paartii isaa. Caccabsaa jira jechuudha harkuma isaatiin. Yoo kanas hin godhin dhugumaan Hangaasaan gootummaadhaan as bahee dhugaa jirtu ummata Oromootiif himee jechuudha. Kanaaf Hangaasaan Ibrahim as bahee dhiifama warra gaafatee namoota akka Jawaar Mahamaffaa jechuudha. Deebi'ee namoota dhumaatii karrayyuu gaggeesse amma Wallagga irra gaggeessu yoo jara kana taate Hangaasaan dhugumaan ati goota leenca mucaa kana eegamuu qabaa jenna jechuudha sirriitti. Maaliif dhugaa Haacaaluu hanga nuu fidu ammallee wa'ada nuu seenee jira haqa Haacaaluu sanillee nuu baasi. Maaliif ati amma fakkeenyaaf bakka tanatti yoo qurxummiin lamaantu waliin tuqin yoo walii irratti hin bobbahin Shimallis Abdiisaatii fi Abiy yoo akkanuma wal dhiisan jarri ammallee bilchiginnaan isaanii akkasuma jirti confusionaaf darbamee jechuu dubbiitin. Confuse nama godhuuf takka confusiona uumuuf darbamee jechuu haasawni kun. Immoo yoo Abiy tarkaanfii fudhate yoo jara kanarra tarkaanfii fudhate dhugumaan bilchiginnaan bakka lama adda cabxee jirti takka tokko nyaachuuf deemaa jira jechuudha. Yookaan akkuma inni jeesan paawara uummatee jira jarri bolokeetas simintoos nangada jimaas
gruppii maafiyaa gruppii mataa ifiif jala jaarratanii humna baastee jirti abiyyuun danda'u jechuun uummata kana. Kanaaf jarri turillee if qopheessitii jechuun amma Shimallis Abdiisaa faalleen akka laaftutti harkaan kan tana booda. We have to know that. Isaanis shaarkii gurguddaadhaaf danda'anii jiran jechuun amma booda. Amma gruppiin Hangaasaatii fi Taayyee Dandaatu wal taatee Oromiyaa kan harkaa fudhachuu ni dandeessiidha gaafiin jirtu amma. Gaafiin jirtu akkam godhaniiti Hangaasaa fi Taayyeen fan Oromiyaa fudhachuu danda'aniidha gaafiin jirtu. Maaliif yoo Abiyyi dhugumaan wal dhabee jiraate Shimallis faadhaa wajji yoo Abiyyi harka isaa qulqulluuf godhuudhaaf amma dhiibbaan addunyaallee ni jira beekadha. Miidiyaan addunyaa guutuun gabaasaa jira. Uummata Wallaggarra dhumaa jiru, uummata nagayaa siviiliyaanii dhumaa jiru kana addunyaa waan gabaasaa jirtuuf yoo dubbii tana amma inni dhiyoo tana uummata shanee kaantu godhee jira. Amma immoo miseensi paarlaamaa dhufee lakki miseensi shaneetii miti hogodhaa jiru shanee Shimallis Abdiisaa faatii je. Amma shaneen amma dura jaalmarroo nuti hin beeknu deemaa shanee barbaaddadhaa jechuun amma ragaa arganne jechuudha. Eenyu akka shanee taate. Shaneen dhugaa eenyu akka taate ragaa argannee jirra jechuudha. Shaneen dhugaa Fiqaaduu Tasammaatii fi Shimallis Abdiisaa gaggeessaa jiranii jechuudha. So amma jarri kun yoo qabeenya erga abiyyi isaan achi kaayyate abiyyi wal dhaban qabeenya jimaa ifi saammachaa jiraatan simintoo ifi saammataa jiraatan bolokkeeta dachii gurguramtu waan hunda yoo ifi saammataa jiraatan taate jarri kun masilii godhatee jiraachuu. Sinigalee masilii godhatee jiraachuu. So amma lola eeyne jechuudha. Jara kan lamaan jirtu lola ta'us deemaa jiraachuu. Biltsiginnaan wal fixuuf deemti jechuu haala kanaan. Biltsiginnaan wal balleessuuf deemaa jirti jechuudha. Kanaafuu jara keenya dubbii kana akkanatti ilaalladha. Amma dubbiin deemaa jirtu dubbiin ergaan cimtuun isiif duubaa qabdu takka biltsiginnaan bakka lama dhoohee jira. Kanaafuu ammaan tana eenyutu Shimallis Abdiisaa fassiquu danda'aadha yoo dhugumaan jarri kun waraana mataa ifii jaarratee jiraate shanee mataa ifii qabaatan qabeenyaas jimaas maarree jinni simintoo gamoodha jinni yoo kasaamanii masilii irree akkana baasanii jiraatan taate jarri kun Abiyyi fuun ajjamu jechuu haala kanaan yoo wal jaaranii jiraatan taate. Kanaafuu ammaan tana dubbiin Hangaasaan fiddetun dubbii Hangaasaa keessa waan babbareeddu waa hedduu waan qabannee jira jechuudha. Inni abbaan fedhu Abiyyiilleen giriilaayitii kanneen fi dubbate fedhu mataa isaarraa dubbate garuu gootummaadhaan akka itti dhagahamee dubbatee jira namni kun. Waan godhe saniif ibn waraanni bilisummaa Oromootu isa kana galateeffachuu qaban. Hangaasaa Ibraahim galateeffachuu qaban waraanni bilisummaa Oromoo maaliif jennaan irraa haqe dilii isaanii irraa haqe. Dheengadda muummichi ministeeraa isaantu nama fixaa jiraa jedhee arrammoo inni miseensi paarlaamaa dhufee lakki isaanii miti fixaa jiru shanee Fiqaaduu Tasammaatii fi Shimallis Abdiisaa bobbaaseetu nama fixaa jiraa jedhee miidiyaan Habashaa miidiyaan addunyaa Aljaziiraa CNN maali Niiwoork taayimii wal harkaa fuudhaa jira jechuudha. Kanaaf galatoonfadhaa nama kana isinillee is very important. Kanaafuu jabaadhu Hangaasaa Ibraahim namoonni biraallee yoo dandeessan teessaniituma yoo akka miseensi koree paarlaamaa obbo Hangaasaa Ibraahim nun joo'utti Shimallis Abdiisaatii fi obbo Fiqaaduu Tasammaa fa'a ni fakkaatti dubbii maaliif jennaan Fiqaaduu Tasammaa amma dura waan jee nuti qurxummii qabuudhaaf bishaan mu goggoysinaa jee kanaaf arra uummata siviilii fixu jira Fiqaaduu Tasammaa. Thank you so much Hangaasaa Ibraahim. Nuti qurxummii goggoysuudhaaf bishaan mu goggoysina jedhee ka ammaan tana uummata siviilii fixaa jiru Fiqaaduu Tasammaatii fi Shimallis Abdiisaati. Ragaan guddaan obbo Hangaasaa Ibraahim. Thank you so much. Inkijibu inni. Maaliif paartii tana Shimallis Abdiisaas haa ta'u obbo Fiqaaduu Tasammaa haa ta'u anaaf isa caala jaalata inni. Nu caala isaa jaalata. Maaliif itti amanee fudhate. Waan itti amanetti irra deemaa jira. Waan amma dura Fiqaaduu Tasammaa jeesan arraan tana immoo ragaadhaan agarraa jira jechuudha. Uummanni siviiliyaaniin bilaashii dhumaa jira. Biitti namni miskiinni lafarraa dhumaa jira. Walloo irratti lafarraa nama fixa maqaa obbo Joon. Wallaggarra nama fixaa jiran uummata nagaa. Arraan tana uummanni achi keessa dhumaa jiru kun uummatuma Oromooti afaan
Amaaraa dubbatan malee gaafa beelaa walloo irraa baqatee dhufe. Sini galee? So kanaafuu dubbii tan akkasii quba qabaadha. Siyaasaan biltsiginnaa hororoqaa jirti. Bakka lama cabaa jirti. Adda qoodamaa jirti. Well, abbaan danda'u beenzila jidduu naquudha jechuudha. Isaan kana jidduu siyaasaan tun bulchiinsi kun Itoophiyaa bulchuu hin dandeenye bakka dasse. Itoophiyaas Oromiyaas bulchuu hin dandeenye faanallee ittiin tolle bulchuus hin danda'an dandeettis ittiin qaban humna ittiin qaban khabiirootiin siyaasaa warri humna itti qabu dhiibamanii mana hidhaa seenanii arraantan mana hidhaa irraa ari'amanii biyya alaa deddeemaa jiran jechuudha. Tana ragaan hunu hangaasa. Thank you so much. Jarri waan takka bulchuu hin dandeessu sammuu ittiin qabdu dandeettii ittiin qabdu. Waan sila jeranaalota Tigree irraa ari'ataniiti Jimaa Harargee kophaa fi quncaafataa jiran. Simintoon akkasi. Dachiin akkasi. Qabeenya kana isaan saaminsarra garaa itti baasanii akka inni baanu akka booyyee itti gagabbatanii uummata nagaa dagatanii jiranii jechuudha. Kanaafuu jara keenya ammaan tana qurxummii wal nyaachuudhaaf walitti gaarrifataa jirti. Eenyu akka liqimsu gaanii laallagame nuti jidduma dhaabbannee ilaalu. Garee Shimallis Abdiisaati moo garee Abiy Ahmadiitudha? Moo garee lamaantu nu walii galti? Yoo san taate hangaasaa keenya ha dhugaa dubbatteef hedduu galatoomii ammallee dhugaa jirtu hunda sodaatiin gabbabaasi. Erga najjifamaniifuu ittiin xaaratan bishaan najjisa ittiin xaaratan najjifamee jira jechuudha. Kanaafuu thank you so much galatoomii waan dhugaa baafteef hedduu galatoomii jabaadhu waan kana akka laayyootti ilaalina. Sirni kun wal afaan seenee jira wal nyaachuu jira jechuudha. Uummanni kun uummata qulfiidha. Haqa Oromooti haqa miskiinaati. Haqa Oromoo isaan irraa ari'atanii ifi itti walii galanii kaan biraa hidhanii kaan aangoo irraa biraa ari'anii ifi itti walii hafanii immoo nyaatii isarra wal dhabanii jechuudha. Gaafa nyaachuuf walii galan adda hirachuurra wal dadhabanii jechuudha. Qabeenyi Oromiyaa eessa jira? Beenzilli Oromiyaa eessa jira? Dahabni Oromiyaa eessa jira? Jimaan Harargee arra beenzila. Akka beenzila nama xayyaaratti naquuti. Akka nama nadaajii gaaza makiina konkolaataa naquuti Jimaan Harargee galiin inni galchu. Kana hunda eenyu muxuxu godhaa jira Shimallis Abdiisaa faadha. Irra ari'atanii jechuudha. Jaartiin Abiyyis taanaan maqaa maarree boruu barnoota boruu jinnijaan kaattee waggaa lamaan dabre kana maqaa naannoo Oromiyaatiin isaanis qabeenya alarraa galu fandii dila tokko Oromiyaa keessa qabeenya xiqqaan saamne. So amma qurxummiin saaminsarra gatteessee wal dhabde jechuudha. So kanaafuu tamtu liqimsaa shaarkii kamtu irra jabaadha kamtu kam liqimsaa san walumaan laallaa hundaafuu haa galatoomuu dhugaa baaseef ammallee itti jabaadhu sin jenna nagaa naa tura yeroo bira walitti dachana.